ambulance ana rayon egale das nanja. Amala khiyara nama sadin gargaaruwan. Osoon deebuuti keessa gakkute. Ay. Huccuu jaheessa chibsuu jaheessa gute jechuudha. Gisee online dhugaa shantamii fi adeeroo Mahmud Booqee eenyu waa danda'u ilmaan. Isaanirraa maal dhaaluu qaba jettee yaadda? Daandii xayyaaraa karaa. Abdallee duubi eenyu jira yoon jiyoo. Mootii addunyaati. Too jirru wal faarsuu. Salaamsoo jalaa fuudhan. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayashoo kun sagantaa maayaati. Nageenyi keenya kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa geessu isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. An qopheessuun sagantaa kana Harar ishee Tarrafaa Faajjiiti. Keessummaan kiyyaarra Abdallee Ibrahim yookaan ambulaansii Oromooti. Abdallee baga wal garree. Galatoomii Maayashoo Rastiidiyoo keetiin dhiyaamudhaaf hedduun si galatoomfadha. Hayyee obboleessa kiyyaa galatoomii ulfaadhu namoota hedduun duuba waa'ee kan kee hoggaan odeeffadhu gammachuu guddaan natti dhaga'ama namatti abdatan rabbiin umrii dheertuu fayyaa guutuu si gaafannu kanumaanis eegala har'a sagantaa hayyee. Walumaanuu waa kan galatoomeetis. Kanuma ambulaansii kanarraa yoon eegalee das naan ja'a. Ambulaansii waan itti salattuu namatu maqaa si baasaa. Warrinis ni baasa, namnis ni baasa. Namnis ni baasa. Ambulaansii waan itti naa baasanii irra hedduu nama gartee rakkatu, nama rakkina keessa jiru. Yeroo gartee akka namni maal jaa fakkeenyaaf ammaani namni kun alana bilbilee ni rakkadhee onaan jee amala kiyyaadhaa nama saniin gargaaruwan. Maaliif jennaan namni san ni gaafata waan ta'eef akkuma gaafatutti nama biraatis waan gaafatuuf ni milkaawa. Namni nan gargaaru nama gartee nama hin gaafanne kan dhokoteetu mataa qaqqabatee jiraatu. Nama san namaatu naa himan. Nama namaatutu Abdallee Ibrahim nama akkana tokkotu jira namni kun rakkina addaa keessa jira jeefaan na hima. Nagzeeratti manani maaliin godha yeroo san yookaan akkaawuntii nama sanii naa ergi yookaan akkaawuntii kee naa ergi hin nama saniin. Waan ni barbaadu san ergaa waan ni barbaadu san waa itti haajabuu hajaa jireenyaa ta'uu hajaa addaa ta'uu ergaaf jechuudha. Sanirratti ridduu waan kanaan godha maaliif ani fifis rakkina keessa dabaree waan hin guddadheef ala jiraachuun kiyya warra keenya nama osoo hin taane hawaasaafis jiraachuu qabna waan jiru akka gartee hawaasni bika rakkatee bira dhaabbachuu maaliif yoo ati irra nama gargaarteetis biroo namaa si gargaara. Saniif ijoolleen ambulaansii Oromoo naa baasan ollaa kanatti atis gaa'isaa maqaa san fiddee waliin galtee muddataa waa'ee hangee hoggumaan odeeffadhu haraa miidhuma hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa kanarraa hin argadhe ajaa'iba natti sanumaaf kanumaan haa eegallu dhiiroo jeetiin ijoollummaadhaan biyyaa baateen fakkaata. Ijoollummaan biyyaa bee. Amata meeqa? Bara amma gaa umrii lakkoofsuuf deemta. Umrii osoo hin taane eega biyyaa baate hangam jechumaa fi. Waliigala amma 32. Hayi. Eegaan biyyaa bee. Hedduudha. Hedduudha. Maa biyyaa baate? Ani akkiinti biyyaa bee bara 1990 takka gaafa gartee wayyaaniin biyya seentu anaa amata 12ti. Abbaa kiyyaa fi abbaa guddaa kiyyaa bika takkatti ajjeesan. Ajjeesanii isaan duunaan ani gaa guddaa warraana adeera tokkoon Ameerikaa qaba. Agartee karaa Ameerikaa na baasu waraqaa naa godhee Finfinnee tan dhufe jechuudha. Finfinnee ol ba'ee Finfinnee taa'ee anumaa gaachii waraqaa fixachuu jiru ammaas deemuudhaaf ammaas adeera keekachuu jiru sana ammaas innis addunyaa irraa gale. Rabbi rahmataa godha. Achi gallaan gaa karaa Keeniyaatiin deemee jechuudha. Keeniyaa jedhanii haala tanii takkaa jira rabbi rahmataa godhuufis tana guddiste gaa jireenya addaa keessaan dabarsee Zaaraa Shebbakii jedhanii ijoollee isiitii wajjin fuutee Keeniyaa nageessite. Keeniyaa gaachi taa'ee waggaa meeqa waggaa 6 taa'ee amaanaa ijoollee isii bira dhiistee deemtee ammas obboleettiis Zaaraa Shebbakii jedhanii isiinis akkasitti akkaan gartee gama Austraaliyaa deemu karaa naa mijjeessitee Austraaliyaa deemee jechuudha. Sogaa ani jireenya makee keessatti jireenya maqaa keessatti waa hedduun dabarsee jechuudha egaa seenaan hin dhumtu. Seenaan hin dhumtu. Gaggabaabsineetuma wannummaan namni irraa barachuu danda'u irra haasawaa deemna. Jireenya biyya maqaa keessatti gaa namni waa hedduutu isa qunnama keessumattuu ogguma
ijoollee taatee deemta taanaan immoo afaan wal qabate waa hedduutu nama qunnama waan ta'eef mee maaltu si qunname Keeniyaas ta'uu danda'a achiin boodas jireenya maqaa keessatti yeroo inni Keeniyaa dhaqu kaambii ture kaambii tikkaa jedhanii takka tikkaa saniin dhaqee tikkaa san giseen dhaqu ani ijoollee dhagaa ijoollee waggaa 13 amma kaambii baqataati kaambii baqataa kana keessa shuuroo jedhanii jiru Ugaalee jedhanii biyya san shuuroo tana salfii dhaabbattee fudhatta dhamu salfii dhaabbattee fudhatta akkuma gartee mana hidhaatti akkanatti saanaa gubba sii kannan waan isheen sii kannan kun guyyaa irraa kutaa kafaa sii kannanii gaatii namni ilmoo namaa tun guyyaa gusutii jechuu qabdii sii deebite warri sii kannu kun ammas fuula keessa ilaala yoo ta'e namatti deebite si qabaniititi distii guddoo jiraabete distii guddoo sassi dhiisisan yaa akkasitti guyyaa takka shuuroo dhaqee salfii gubbaa dhaabbadhee ni fudhadhee namni hoytee ittiin deebi'e laayida hin beeku yeroo itti deebi'u naqabanii xiqqaa dhabeete naqabanii alaawadaa keessa ol darbanii distii guddoo jira taata shurxuree san isaanii shiroo sana dhiisuuf deemu uummata tokko jira warra ayyaraayidhaa warra dargidhaa Oromoodha Oromoo teenya Oromoo Shawaa Oromoo Wallaggaa tana isaan akka ispeeshaala kophatti manni kan namee fi isaan salphisanii dhaabbatan gosa hedduu isaanii warra xayyaaraa of hojjetti kan of hundinuu warra fudhatetti jiru. Amma naa kana agaranii gurbaan xiqqaan diimaan kun kana keessa jiru maal jedhanii dhiisaa fi daannutti isa fudhatan jedhanii fuudhanii doormi isaanii keessa nagalchanii biratti. Bira nagalchanii as taa'inaan jedhanii ani gaamma salphii rabbi na baase amma achi taa'ee isaanii hojii nyaanni isaanii dhufaaf tajaajila addaa qaban. Amma ni yaadadha Khadiir fa'aa jedhanii Daga fa'aa jedhanii jira kana iddoo na tonfadha gaa beekaa waan ijoollee namni suudhee dhaabbattu beekaa. Daga fa'aa Khadiir ijoollee hedduu amma nama tokko ni yaadadha amma Austraaliyaa nu bira jira. Akkasitti isaanii hojii taa'ee san booda haboonti rabbi rabbi taagaa dhufi tana guddiste kaadhaatti isiin suudii waan jirtuuf ijoolleen si Naayiroobii jirti. Ani immoo dikkaa saniin deemee haa tikkaa bika kan jenna maaliif hiree barbaada. San booda mucaan hiyyeessa jiraattee ijoollee gaafatte lakki bika baqataa san jiraa jennaan achii maal godhaa miidhaa haga deebi'uu jetteen dhufee ijoollee keessaa taa'u. Ani amma gaa dhufeetiin taa'ee ammas ijoollee faana bika baree miree bika san ammas hawaasa bara achitti ol deebi'e ammas ol deebi'e achi taa'ee tana jidduu kaambiin tun buqqaateetiti. Kaambii biraa deemti jeniiti kaambii tikkaarraa maarafaa janii kiiloomeetira meeqa gaa karaa Mombaasaa kana Mombaasaa duuba qottee dheetaa amma warri gaa duraan Naayiroobii jirus kaambiin tun achitti maqaa isaanii barreessanii waan jiraniif guyyaa sana achi keessa jiraachuu waan qabaniif warri magaalaa keessa jirus kaambii sana dhufee kaambii sanarraa kaambii biraa deemuu qaba jechuudha. Amma gaa Jawaaraa Shibbakrii bileettii Zaaraa Shibbakrii kan isinis amma dhuftee ijoollee hojjirti. Hotaa gaamma gaa hiree keessa jiraachuu qabna jennee walii yaamnee baasa gaa namni guutu baasa 7-8 kaambii san buqqaasuuf deeman. Kaanee baasa seennee gaa osoo deemnu gaa Naayiroobiitti qubachuu qaba. Baasni nyaata nyaachuuf waan nama mudate keessaa isiima. Amma yeroo qubate isin baasa keessa taa'atii tuni deemnetti chipsii binnaa jee gosa ijoolleetti qoonsa jirti. Chipsii bituudhaaf anaaf ijoollee nama 3 mucaan tokko amma Hassoo jenini tokkos maammee jenini roomee jenini achi amma Austraaliyaa jira. Lameen Austraaliyaa jira nama tokko Ameerikaa godaane malee. Ijoollee adda addaa takkaati waliin chipsii bituudhaaf gaa baasa keessaan dhiisnee deemnee chipsii binnee osoo deemnuti beektaa waan jira jenii waan guddoo takka sagaraa bishaan keessa deemu. Guddoo cufaadha beektaa silaasiin ni cufanii. Waan isa akka tasaa ta'e banaa guyyaa sana. Osoo deemuutti keessa gakkute. Huccuu jakeessa chipsuu jakeessa gootee jechuudha. Silaagalli keessa ijoollee qabdee keessaa ol baasti beekte. Ani magaa nama hoggaa amata 13 kana ta'e meeroo sana 14 kana ta'eeti jira. Keessaa ol baasan. Amma gaa sagaraa beeku waanti chipsii kutte. Amma gizeen baasa keessa ol seenu shufkaa nyaataa namni dun ajaaqa. Jawaaraan tun suutumatti huccuudhaas narraa baasee maal haastee beektaa ajaan tun yoo keessa turte qaama sii taati. Yoo keessa turte ajaa qaama sii taati. Mee suuraawwan muraasa waliin daawwannee daawwattoota keenyaafis. Suurawwan agarsiisuu deemte. Laallee irra haasoineeti gara seenaa hankeetitti immoo deebinee haasoine jechuudha. Mee suuraan kun? Suuraa Sheekh Mahmud Bookeeti. Hayyee.
Sheekh Mahmud Booqee kuni yoomii eessatti barri kuni bara 2016 akka faranjitti. Bara kana Dubaayin deemee akka tasaa ta'ee warra soddaa dhufeeti. Isaan gaggeessuudhaaf Dubaay dhufe. ayyee Dubaayin deemaa jennaani namni tokko Jalil Abdallaa jedhini Jalil Abdallaa jedhini Minisootaa jiraata gaazexeessaa dhanninis yoo akka tasaa ta'ee ka Dubaay dheetu taate nama kan akka gaariitti seenaa irraa waraabii namni kun seenaa jabduu qabaa kaameruu bira dhaabii hanga dandeessu irraa guuradhuudhaan jee nama kan seenaa jabduu qabaa seenaa waa'ee qeeroo ganamaa waa'ee afran qalloodhaa Oromoo hundaa'u ka gaarii beeka waa'ee jaarraa abbaa gadaa keessa ture warra qeer komaander maqaan isaa nama Sheekh Mahmud Booqee komaander inni maqaan isaa komaander Sheekh Mahmud Booqeeti qeeroo ganama komaander inni gaafuma sanuu komaander isa kaajajii waan godhu nama akkam sabboona amma achiin dhaqee isa bira gizeen dhaqu ani waan inni dhaqeef dookumentarii Alshabboo dalaguufi. Amma Dr. Alshabboo kana ammoo soo gara namni Dr. Injiin Dr. Richuu ture jechuudha. Maaliif Alshabboo kun seenaan isaa dhokottee jirti seenaa jabduu qaba. Seenaa akka malee namni amma Alshabboo hin beekne hin jiru dhaloota boodaa kana yoo ta'e malee warra artistoota singee kana hunda Alshabboodha. Gaafa gartee jillee afran qalloon gaafa jaaramtu warra bu'uureessa keessa irraa egaa saditti dhufna. Warri kaan hundinuu afran qalloon jaaramtee tuma amal lama keessa facaatee namuu deebi'e biyyarraa. Ammoo inni biyya keessaa fi gitaaraan afaan Oromoo guddisuu wallistoota kana hunda halluu daawwira biramtaa godhuu fi Katiir Sa'ii Daadamaaruu hedduu gaasee himuu danda'u. Isaa asiin gahe seenaan nama kana maa dhokottii seenaa isaa dalaguu qabaa waan hin juuniin akka tasaatee Sheekh Mahmud Booqee kana bira dhaqee waa'ee Alshabboo maalirraa beektaa jee isa gaafadhe. Isa gaafannaan waa'ee Alshabboo natti himeetuma afran qalloon Alshabboo irraa oliinaan jee yoo sila afran qalloon jiraachuu baatte Alshabboo olis hin jiru sila afran qalloon jiraachuu baatte Dr. Ali Birraan hin jiru sila afran qalloon jiraachuu baatte qeeroo ganamaa hin jirtu sila afran qalloon jiraachuu baatte dhaabni bilisummaa Oromoo hin jiru naan jechuudha. So seenaa afran qalloo natti hime. Nuti amma san dura afran qalloos bara 2015 Melbourne goonee jira afran qalloo. Akka afran qallootti ijaarame tokko lafa ijaarree Aadam Haarunii fi Jaafar Aliitillee kaan Yuuroop irraa kaan Kanadaa irraa finnee yeroo duraatiif artistoonni achi walitti dhufan. Eenyu Alshabboodhaa fi Shantam Shubbisaa amma Austraaliyaa keessa kan jiru Shantam Shubbisaa Alshabboo Afaan Diisiyyoo Leencoo warra Austraaliyaati. Aadam Haarunii fi Jaafar Aliitti idaame jechuudha. So hundinuu eerpoortii waliin turan guyyaa sana Aadam Haaruun simachuudhaaf. So yeroo duraatiif achitti artistoonni Oromoodhaa keessaafuu akka Baha Oromiyaatti yeroo sarchii walitti dhufan Melbourneetti. Waan kun guddachuu qabaa waan juus ammas Sheekh Mahmud Booqee jisu waan mareedheef. Amma gaanii yeroo masaluu waan afran qalloo qopheessu malee achitti ijoollee hojjaa qopheessinu malee seenaa si akkasitti keessatti diippi keessa gadi hin beeku fageessee Sheekh Mahmud Booqee natti hime jechuudha. Inni natti himnaan ol deebiitiin hayyeen jeen yoo tanaafana jidduutti bitti teenya kan gartee bilisoomtu taate biyya teenyatti goonaan jeen waggaa hanga takka booda. Yookaan immoo Austraaliyaatti deebisneetiti deengadda goonee turre tasandaranii addunyaa irraa waliif finnee akka gartee konfiraansiitti goonaan jeen. Jennee achirra walii gallee naaf inni bal'ima olii seennee isa biraa deeme jechuudha. Amma karaa Austraaliyaa ol deebi'e. Yeroo deebi'u waan afran qallootuun mataa keessatti deemu turte. Tana duraan afran qalloo nin dhagayaasi seenaas hin beeku. Yoo dhugaa dubbanne afran qalloo tana namni dhalataa Dirree tahee amma Ameerikaa jira Maastar Hassan jedhanii. Maastar Hassan jedhanii Maastar Hassan kun waan afran qalloo kana hedduudha. Inumaa mana qabaa mana afran qalloo goojjoo takka goojjoo gartee maatii dheengadda dheettee kantiibaa Kadiirii wajjin laattee sana osoo hin ta'in mana biraa tokko jira. Mana Maastar Hassan khireessee wooma seenaa afran qalloo tunicha keessaa qabu. Amma Facebook isaan irraa badee malee dokumentii dila kanatti ergee ture waan afran qalloodha. Achitti Abiraahim Haajijii Abdubuujii Birraa godhuu fi waan afran qalloo kan inni oofaa ture. Umrii isaa dargaggeessaan. Yeroo inni waan afran qalloo kan oofutu waan afran qalloo irraa quban qabna dhugaa dubbanne. Nama nu dura nama umriidhaanis anarra xiqqaati garuu immoo nama sammuu bilchina waan kana qabu seenaas gaarii beeka. Ani gaa xiqqeenyaan hin biyyaa bee waan afran qalloo kana ammaas isaa fi micoota takkaa jira kiimoo jedhini. Kiimoo fi kalifaa jedhini bara 15 amata 15 dura aayidalii mo'an afran qalloodhaan. Seenanii aayidalii mo'an. Ijoolleen sana ammallee numa jiranii jireedhaa jiran. Ammallee kalifaan waa'ee afran qalloo kana ammallee oofaa jira. So ijoolleen tun galata guddaa qabdi hawaasa biraa jechuudha. Dhugaadha. Anamma akka tasaa ta'ee seenaa san dhageewwadhaaniin waan kana gubbatti hojjedhee
afran qalloo sana biyya adda addaatirraa akka gartee galanii isaan dhugaa amata 50 qolina garee jechuudha. Akka gartee biyya galan. Isaan irratti gaa dalaguudhaaf maaliin godhan eegaan ol deebi'ee booda simkaardii takkaan bitadhe. Simkaardii tana duraa dhibbattiin bite. Simkaardiin tuni addunyaarraa biyyi ati hidhuu hin dandeenye hin jirtu. Duraa dhibbaan qaba labaatitti. Amma gaa isaan kana qunnamuudhaaf waliif fiduudhaaf konfiraansii dalaguudhaaf gaa manguddoon tun gargari aappii kanaas hin fayyadamanii konfiraansii kanaas hin beekanii soo waan telefoonaa waliin nannaqee waliif fiduun qaba jechuudha. Amma gaa Dr. Alishabbo birattiin ol deebi'ee Dr. Alishabbo seenaa keetiin silaaf dalaguu kee garuu afran qalloon seenaa teetii ol taatee waan mul'atteef waan afran qalloon seenaan si dhabamtee fi atuu seenaan teecha keessatti dhabamtee hin jenne. Gara amma doktorummaa isaan fudhannee beekammanne. Duruun doktora inni yaamu turreeni. Amma gisee kana maal naan jedhu maali naan amma ani tana booda waa'ee afran qalloo gubbattiin dalagee biyyatti isin galchaan jira. Akkas taanaan Usmaa'il Muhammad Ahmad isin jira Jarmanii kan gartee afran qalloo waliin buureessine bilbilisaa kana kunoo isaas qunnamee hojii haasawii naan jedhe. Adeerootti bilbilee adeeroo yaada kanaatiin qabaa ammata 58 waliin agarreessine yoo kana biyyaa galee maalis ni fakkaataa hin jenne amma biltiin as turte. Innis haala wasalan naan jedhe. Amma suuraa biraatiin qabaa. Eega biyya seentan booda immoo suuraa takka qabiyyaalaa ittiin deebi'a. Suuraa takka akka malee ajaa'iba natti taate tokko suuraa kana ammas. Suuraan kun jila afran qallootu wajjin Ambootti. Hayyee ammas suuraa takkaa jira. Bikki kun eessa? Bikki kun Harari. Magaalaa Harari. Magaalaa Harari. Magaalaa Harari suuraan tun waan ajaa'ibsiisu seenaa qabdi suuraan tun. Asitti sirba mataa godhuu fi baabaa ibsaanis akhiramee jira. Gaddis Abdullaahi Safaa jirnis akhiramee jira sirba mataa godhuu fi nama agartuu kan ammaan tana kan gartee xarafa taa'ulee qabu kun araddoo janiin. Araddoo janiin namni kun warra qeerroo ganamaa keessaa. Hayyee. Afran qalloon biyya galuun waan isiin godhate akka keessarraa. Warra qeerroo ganamaa keessarraa. Amma qeerroo ganamaa ammaan tana adeeroo Shantam, adeeroo Mahmud Bookee hedduudha isaan warra qeerroo ganamaa tureeleen coojii. Isa kan amma du'eettee sabbarrii jira namni kun du'ee addunyaarraa galee janii. Nama akkasii beeka sabbaree jira. Jiraachuu isaatu namni quban qabu. Du'ee beekan malee. Hayyee. Du'ee beekan. Akka tasaa ta'e nuti Hararrachi hoteela jirru namni kun achi dhufee namni kun gizee dhufu haalli jireenyaatis itti tolaan turre uffanni isaatis uffata gartee hedduu nama rifachiisu uffatanii irraa qabachaa ture. Ol naquu didaniin. Awoo nama akkanaatiif jira 50 barbaada Mahmudiin barbaadanaan ol naquu didaniin gaardiin. Naquu didanii hoggaa booda qannis deemuu dinaan nu yaaman awoo nama akkanaa tokkootu dhufee alaa kana dhaabbachuu jira isin dubbisuu barbaada mee kottaa laalaa jennee nu guyyaaman. Nu yaamanii gaa online jechuun kottu beekalleeni. Gizee online gaa 50 fi adeeroo Mahmud Bookee eenyu haa danda'u ilmaan. Du'ee beekan sabbaran beekaa. Amma gaa bargaa boo'isaa miisii hin danda'u. Itti maraman achi qaban ilaalan as qaban achi qaban akka ilmoon gartee nama duraa baddee gaa nuti hundi boonye gaa amma namni boo'in hin jiru. Namni boo'in hin jiru achi qaban as qaban. Amata meeqa jechuudha amata 50 amata shayidhaa hojii turanii beekaa gaawwanni keessa Somaaliyaa keessa. Amanu dadhaban irra deebilee gaafatan araddoo ati mi'ee badhaanaa ammaa seenaa gaafa kan waliin turre akkasuma waliin turre. Akkasitti Mahmud Bookee ol bahee shaantaa isaa keessaa huccuu qabu kuma jirtutti fidee huccuu achi wal hoteela keessa ol naqee qaamaa sana naqee huccuu suffisee as nu bira taa'ee jeeni. Akkasitti isa sanii hojii dhagaran jechuu kiyya araddoo kanaa wajjin. Suuraan tuni. Suuraan waa hedduu nama yaadachiisa beektaa saniifiin suuraawwan kanneen akka irra haasoitu kanneen fedhe. Takka immoo si ijoollummaan na fakkaate kun. Kuni ana dulloo beekaa bara 2000 akka faranjiitti. Hayyee. Rabbi mataa godhuu fi adeeroo Ali Birraan achi konsertii dhufee ture. Isa kana hedduun jaaladhan adeeroo Ali Birraa akka ilmaan ilaala hedduu lidhiyaannaaf inni akkaan artii keessan tokko isaa kana godhe. Achi dhufee yeroo achi dhufu waliin deemnee waliin taphannee waliin kofallaa. Waan kun amma suuraan tun amata 22 amma 22 amma. Akkasii hedduu turee jira jechuudha. Suuraa amma 22 ta'e. Garee kubbaa miilaa ni qabdan isaa kan maqaa afran qallootiin moggaafame.
asitti gaa jechuun asitti kuni bagana gaafatti waan kana. Amma waa'ee afran qalloo kana barreeffamu seenaa siin beekuun siin jee. Yeroo nuti seenaa siin beekne namoota akka maastarasa kana fadhaa seenaa siyaasaa ture. Yoo dhugaa dubbanne seenaa siin beekuun. Gosa adattiin guddadhe waan ta'eef. Bara 2002 takka. 2002 akka faranjiitti. 2003 jechuudha amma 3 wal jala. Toornamentii Itoophiyaatti jiraachii qophaa'u guddaa Austraaliyaa keessatti Itoophiyaa qopheessa. Toornamentii san keessa maqaa afran qallootiin seenne. Maqaa afran qalloo baafnee seenne. Seenne huggu sadii kaasa tiima 16 keessaa huggu sadii kaasa wal jala nyaanna ijoolleen Oromoodha. Ajaa'iba. Maqaa hugga booda isin dhufuu hin dandeessan nuun jenna. Sudaata jechuun maaliif garee hedduu keessa jira garee Itoophiyaatti qopheessa Ramashaa kanaa qopheessa yeroo sapheessa keessa seenuu danda'u qaban jechuudha. Amma gaa huggu sadii dheennee kaappii nyaannee jechuudha. Ijoolleen Oromoodha jajjabdu maqaa afran qallootiin hin baanu. Waan maqaa afran qallootiin dheerata kaa muumeen beekona jaabsitti ta'u. Biyyuma feetti ijoollee amma gareen afran qalloo kubbaa taphatte immoo humtu. Kaasaafuu dardaranii hin baanu. Immoo man gaama dhiyoota namti kantiibaa xiqqoo afaa wajji kubbaa taphannee turre. Xeenaa jennee taphannee numuuni. San immoo beekaatu magaalaa akkas deetti. Kadiroon fa'aa nama danda'amu miti ati beekaa gallakkisni jechuun waan danda'amu natti hin fakkaanne. Suuraa kana immoo dhiyeenyuma kanaan arge. Suuraan tuni yeroo nani jilaa afran qalloo biyya galuu Austraaliyaa keessatti suuraa kana qopheessee yeroo dhugaa dubbanne galatoomu Iskandar Aliyeetii fi Sharmaarkee fa'aadha. Isaanii qopheessee akka aanaan naa kan nuna oolan jechuudha. Achitti suuraa kana maaliif kennaa guddaadha suuraa kennaa guddaa seenaa hayyuu keenya Abubakar Musaadha. Waan kana akka malee jaladha ammas amata 58 keessatti waan gartee yeroo isaan dalagan san yeroo duraatiif isaa keessan jireenya malee dhufan jechuudha. Achitti haasoo ureetu ture haasoo hin dadhabe achitti haasoo waa'ee isaa irraa haasoo. So kannaan tuni warjoollee waan kana qopheessite Sharmaarkee fa'aas dugalatoomaan jaan. Asii gizee deemtu afaanuma Oromoo qofaa danda'u turte amma afaan meeqa dandeessa? Afaan Kiswahili ni danda'a. Takka. Afaan Arabaa ni danda'a. Lama. Afaan Ingilizii. Sadii. Afaan Oromoo. Afur. Afurii malee afran kana sirriitti naasoo afaan biyyaa tiin bardeessu laawwata afaan Amaaraa sirriitti 5 jechuudha kana hojii. Bareedaadha haa. Mee amma garee san yoo jiilaa afran qalloo namoota haa wajjinis qindoftanii fidde as gara biyya keessatti quba qabdaa waan irra jiran. Ati cinaan as jedhanii hangi takka cinaanis deebi'anii namni lama dhugaa isaa akhira rabbataa godhuuf kumaan jetti Haajii Ibsaanii fi Qaddisaa Abdullaahi akhiramanii adeeroo shantamammaa inni gaasuma Austraaliyaa jidduutti deebi'a. Adeeroo Dr. Shabbonis biyyuma jirutti Austraaliyaatti deebi'e. Usmailinis Jarmanitti deebi'e. Mahmud Bookeetis Dubaay jira. Jaafar Aliitis akkana fakkaatutti ni deebi'e. Adamaaruu ni jira fakkaata fi 50 shubbisaa. Sadii jira ani yeroo fidu san karaas tolchee fi hawaasa wajjin wal barsiise qaama mootummaatii wajjinis wal barsiise dhaamsallee hawaasatti dhaame akka gartee manguddoon tun kara biyyaa akka hin deebine akka asitti qabatanii asii seenaa irraa baran kan hiree carraatti harka hundi irratti himuun ture kan deebine asitti qabanii jireenya isaanii seenaa akka irraa baran deebiitiin ture kan gari Khaanni deebi'ee khaanni jira amma takka takkatti amma deebi'aa jiran ammaas kara biyyaa deebi'aa jiran. Kanaafuu wal quba qabdanii. Akka gaarii wal quba qabna amma tana waa tana jejjuttu dhiyoo tana bulchiinsa magaalaa Dirreedhaa obboleessa keenya Khadiir Juwaarii fi akkasumas itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Abiraahim Yusuf galee ammaas itti gaafatamaa jechiidhaa saajitii wajjin haasa'uudhaan yaada tokkoon isaanitti parpoos godhee ture. Gandi tokko gandi gartee afran qalloo vileej kan jedhamu tokko vileej jechuun ganda danda'e kan maqaa isaaniitiin yaamamu kan karaanis gartee karaa maqaa isaaniitiin yaamamu karaa amma fakkeenyaaf Dr. Ali Shabboo, Dr. Ali Birraa, Shantam, Ahmad Bakii artistoota maan kan yaamamu jechuun ganda danda'e takka akka kasanitti akka kannamuuf toora sanatti jedhee gaafatamaan jechiidhaa mareellimaati jechuudha saajjit rakkoon hin jiru bilookiin takka akka qopheessuuf afran qalloodhaa jee akkasii ajaja dabarsee waan isaan murtooytee jirti gandeessa keessatti immoo seenaa adda addaatii fi gandeef dannii jechuu ganda afran qalloo hajaamu sawwaa murtaa'ee mala mataa jechuudha waan haasa'u murti. Waan bareedaa kun amma tarkaanfii guddaadha. Ammaas kana qofa osoo hin ta'in obboleessa kiyya ammaas bulchaan naannoo Harariidhaa ordiinileen akkasuma ballama seenee ture madura.
mana gartee amma dura jijjaaramee jira. Ganda tokko akkasitti afran qaloo kanaaf kakannamu. Amma isaa hojii carraa hirkadhee wal garuu hin dandeenye waan inni isa walii gachaa tureef amma gizeen gaddeebe bilisa keenya ordiin pirezidantii naannoo Oromiyaatu hojiis haasawee akka bikkisan isaaniif murtaa'u. Mudur waan haasawee jiruuf dhaqee waan san isaa hojii siin haasawaa hojii. Kana irratti hin jiran isaaniif waan godhaaf. Hedduu bareedaadha jabaadhu rabbiin si gargaaruun siin jaa. Hayyika kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaatiin jirtan sagantaa Maayaatii. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa jiru. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a qophiiwwan keenya mimmi'aawoo mimmiidhagoo kan ittiin bohaartanii ittiin barattan waan achirraa argattaniif gamanumaan itti dhiyaadhaan isiniin ja'a keessummaan kiyyaarraa nam jabaa namoota hedduun duuba taa'uudhaan gargaaruun kan nama isa gammachiisu. Waan jajjabeeffamuu qabu isin waa hedduu irraa baratanii je'ee abdachuudhaan as istiidiyoo Maayaatti wal agarree inninis daawwattoota Maayaa Shoo kabajuudhaan istiidiyoo Maayaatti argamuudhaan mudannoowwansaa umrii isaa keessatti hanga rabbiin isa dandeessise waan keessaa dabre irraa haasa'u jirraatii hamma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa kiyyaa. Dhaloonni amma jiru kun waa'ee afran qal'oo hoggaan fi kaasnu miseensota afran qal'oo keessaa waa hedduu irraa baranna isaanirraa jechuudha. Isaan yeroo sanitti bikka homtuun jirreetti onnata isaanii tattaaffata isaaniitu ofii osoo namni tokko isaan hin deeggarin bakka homtuun jirreetti tattaaffii isaaniitu maqaan isaanii bara baraan akka ka'u yookaan akka dhaamu akka isaan hin dagatamne kan godhe. Dhaloonni amma ammoo isaanirraa maal dhaaluu qaba jettee yaadda? Salattuu beektaa maka bakkeetti manguddoo waan jettu namni abbaan kufee ilmaan ka'aa jiran kan ilmaan kufee immoo booddeensaa kasaradhaa jiran. Dhaloonni amma balseete dhaloonni durii fageessee waa laala hedduu sammuu qaban waan dhufu if duratti agarra gaara kana duubatti arga suutaan irraa baasanii jiran dhaloonni dur. Yeroo saniif yeroo ammaa gizoo lillaatti jajjabeessanii dhaloota ammaa kanaan baana. Irreedduu dhaloonni keenya kun dhaloota dabreen dhaadanna. Dhaloota dabreen ani ilma abaluu, ilma ilma qilxuu, ilma abaluu, ilma jaarraa abbaa gadaa, ilma mul'is gadaa ifiin jenna. Ilma amaxxaqii, ilma sheekh Maamir Rashaad dila kana yaamannachuu kiyya. Isaan yaamachuu osoo immoo isaan caaluudhaaf tattaafachuudha. Akkas jedhanii malee. Isaan caaluuf tattaafachuu waan isaan eegalan san bikkaan gahanii hawaasa mataa walitti qabu. Kanaaf kan isaan waan isaan kaaniif akka irra faarfamaniif miti. Akka seenaa isaanii nuti bikkaan geenyuufi isaan hin dhaadachuu osoo hin taane isaan faarsu osoo hin taane waan isaan dalagan waan isaan lafa nuu kaayan san nuti hojii san bikkaan gahuudha. Kanaan dhaloota ammaa tira dhabaa jiran hedduu. Ani takka isaan inni faarseen beekan ammoo isaan ittiin boonaan. Waa'ee lafa nuu kaayan waan isaan lafa nuu kaayan san immoo Abdallee Ibrahim ilma isaaniitti bikkaan gahuudha waan san. Bikkaan gahee dhaloota boonsuudha. Maqaa isaaniitiin amma fakkeenyaaf namni gargari maaree dhaabnaaf siidaa dhaabnaaf haa dhaabnaaf jedha. Nama akka nam tokkootti sanii fudhadhuwaan. Maal siidaan siidaa dhaabar waan dhaabbatu tokko. Laabraarii maqaa isaaniitiin banuu fi karaa daandii maqaa isaaniitiin godhuu mana barnootaa waa hedduu takkaa jira waan godhu daandii xayyaaraa karaa maqaa isaaniitiin godhuu dhaloonni karaa baratu maaliif waan san goota dhaloonni seenaa isaanicha keessa baruu namni kuni maqaan isaa eenyu osoo dhaloota kana qofa osoo hin taane dhaloota biyya biraatti illee isaan nama sanii barsiisu sanatiin hedduu amanaan sanatti xiyyaafachuu san godhaaf immoo nuti yoo maal godhaa jirraadha waan jiru irreedduu nuti immoo aadaa nuti qabnu irreedduu kan jirurra kan du'e faarsinaa. Kan jirurra kan du'e kabajinaa. Galatoomii anuma keessaa soita kana fa'a. Kana kabajinaa. Tana keessarraa. Hogguduu nufaa qaalooyinaa qaaliidha namni hogguduu. San keessaa bahuu qabnaa. Anamma namni gizee yeroo bira mataa godhuun jaaf malee taaziyaallee itti rakkadhu. Inni waan adeeme amala kiyyarraa hin baana. Waan inni silaachi dhaqee taaziyaaf baasu san ijoollee isaatii kan hordofnaa jira. Kanaafuu kana keessaa namni keenya dhalli boodaa bahuu qaba. So artiinis kanaan walitti wali hidha. Artiin Oromoo jechuudha. Namni akka Oromootu dura gitaara harkaan qabatee waan kana godhe ijoollee baha Oromiyaati jedhanii jibbannu warri qabsoo bu'uureessee isaanii. Artiidhaan wali hidhaa waan kun dhaloonni isaanii har'a isa jira yoo jenne jechiif isaanii. Dhugaa.
خنا لوني خنا نتي وان فقافة شو قبل نشوفه Dhaamsa jabaa dabarsite galatoomii keessattuu kan jirurraa kan du'e faarsaan sana akka malee naa taate anuma keessa haasoite galatoomii. Maaliif osoo jirru wal gargaaruu osoo jirru wal faarsuu hanqina keenya akka nama bifa nama wal ijaaruu danda'utti wal himuuni aadaa godhachuu qabna. Waanuma joosaniin irratti dabaluu fedhe. Artiin keenya duree dho'arra burqee yoo jenne waan sobaa miti kijiba miti addunyaa maraatoo beekaa haalli amma duree dho'aan itti jirtu garuu keessattuu artiidhaan wal qabatee tumsa barbaada qaama mootummaa yookaan nama magaalaa san bulchu qofaarraa osoo hin taane addunyaa maraarraa namni tumseeti yoo xiqqaate Awaashin gad istiidiyoon takka ni barbaachisa waan jirutu yeroo baay'ee namuutu achi ka'ee Finfinnee dhufa. Singilii tokko tolchuudhaaf achi kaanee as dhufan. Kanaaf immoo isin warri xiqqashuma bayyanata qabu kuni qindeessitanii istiidiyoo takkallee gurmeessuudhaaf hundeessuudhaaf wanni yaaddanii yoo jiraate meerra kaa'i. Gara samii maasuu amreedaa kaastee waa kana amma dura parpoos godhee ture gaafaan jilaa firan qilloo fide ijoollee yeroo san keessa jirtu artistoota gaafa dhiinani alarraa wajjin haasawaa ture. Ijoollee dirree gurjaniin ijoollee akka sharmarqee kana fa'a hojii haasawaatiin ture. Afran qalloo istiidiyoo hojii tokko qaamota keessaa qabu tokko magaalaa keessatti ijaaramuu qabaa waan jiruun parpoos godhee lafa kaa'ee ture. Rakkoon nuti qabnu yeroo hunda namni waa dalagu hedduu namni yaada boorsullee hedduu garuu wal harkifna xiqqoo walitti hin dhiisu jechuudha. Maaliif naan hin tahini takka yookaan maaliif ani hin godhini takka waa kanatu hedduu dhaloota boodaa kana keessa jira. Hanga waan kana keessaan baanetti amma abbootiin tan jettan ture kumaa siin jetti jaalallee isaa walii qaban harka wal keessa kan naqatee qilleensi jidduun seenu qabsoo san gaggeessanii aartii keessatti wal taanii arra maqaan isaanii akka yaamu godhan jechuun akka isaan maqaa kana yaamamnuu fi akka waan kana qindeessinu waan isaan lafa kaan irraa. So dhaloonni boodaa kana dhaloota boodaa kana kanaan keessaa dhabe. Dhaloonni boodaa kun na arkii heddummaata. Nama waa dalaguutti hin dhiisanii. Nama takka silaa waa dalagu hawaasaaf masalaala ta'uu qabdaaf. Maaliif yoo inni ol bahe jala si baasa waan ta'eef. Immoo masalaala siif hin taa'an masalaamsoo jalaa fuudhan. Waan nuti silaa dalagamee ture istiidiyoon kun akka yaada lafa kaa'etti. Saarratti hin dalagaa jettiin waan hunda qopheessee lafaa taa'u ture. Hin mijoon hin taane. Istiidiyoo dhabuututu aartii akka baha Oromiyaatti ajjeese. Namni kun baha Oromiyaa irraa ka'ee ilaa hanga as Finfinnee dhufutti hojii beekaa qabaa. Finfinnee mana qabu jireenyi qaaliidha. Namarra ta'a. Namni kun hanga danda'u jira. Kan gubbaarraa maallaqa istiidiyoo san fixatee osoo waa takka hin goone osoo fixannee amma asirraa gad deebi'e jechuudha. So namni kun maali booda hamilee cabee firaa dhiise jechuudha aartii kanaawu. Abbootiin teenya abbootiin qabeenyaatis waan aartii kana gargaaru aadaan godhanne akka abbootii qabeenya biraatti. Amma uummata biraa yoo ilaalte tana mootummaa biyya kana keessa waliin jiraannu aartii isaanii gubbatti investi godhan isaan. Keenya kun abbootiin qabeenyaa immoo investi hin godhu. Namoota takka waa kanneen malee itti naman garuu immoo sila artiin jiraachuu baatte arra maqaan Oromoo jiru kun hin jiru. Dhugaa. Sila artiin jiraachuu baatte. So namni saba tokko ta'ee artiin keessa hin jirre sabaa miti. An kanaan hawaasa keenya keessa dhabe. Hangam takka ilaalchi isaan artiif qaban ilaalcha da'iifa ta'uu qabu. Abbootiin qabeenyaa waan itti yaaduu qabu. Maalla guddaa miti. Uummata xiqqoo takka yoo namni olii baasee kilippii dalaguuf 20 maalla guddaa miti namni kun abbootiin qabeenyaa jechuudha. Nama saniif hoo nan taate inumaa biizinasa isaatiif illee advertaayisii ta'a. Ijoollee tan gargaaruuf hin baana. Kanaan dhabeen abbootii qabeenyaa. Amma ijoolleen hedduun kadhatti waan kana godhuudhaaf. Ijoollee hayyuu meeqaatu jira. Walaloo meeqa barreessu. Waan godhuu danda'u. Agartee tiraanspoortii dhabee taa'u jechuudha. Amma bara akkam seete ani amma irra hedduu akka yaadattis akka gaaffiis kanneen kaasee namuu hanguma qabu leecalloo if harkaa qabu sanuu bikka inni jiraatu sanitti at least istiidiyoon tokko osoo jiraate waan itti imalee dhufu kana geejjibaaf habaasu kana bakka itti buluuf waan nyaatu habaasu kana manuma fi magaalaa fi taa'eeti.
dalagachuu danda'a. At least istiidiyoon takka namoonni biyya alaa jiranis kan biyya keessa jirus walitti qindaa'ee banachuudhaaf warri bayyanata qabu kun itti yaaduu qaba. Haruma joosan akka irraa haasawuun barbaade yaada bareeda kaaste namni waa hojjetu kophaa fi hammatee tarkaanfachuu danda'a malee waan niyyata san galmaan gaachuu hin danda'u. Kanaafuu Abdalleen duuba eenyu jira yoo injiyoo. Dhugaadha gaafii bareedduu na gaafatte anaan duuba kan jiru haadha manaati. Haadha manaa jabduu takka. Haadha warraa kan kee jechuudha. Haadha manaa haadha warraa jennaani. Haadha ilmaaniiti jabduudha kamalee jabduu. Hin mul'attu isin akkuma xiyyaati. Hawaasa keessatti hedduu mul'attu. Garuu sabboontu ajaa'ibaati. Silaa isiin hayyama naa kan nu baatte ji'a 4 guutuu hojii dhiisee ijoollee keessatti mucaan kiyya xiqqaa yeroo sanitti amal lamaa beekee karraa booda. Isinis mana jirti hin dalagdu. Ji'a 4. Osuma haasawinu ijoollee meeqa qabda? Ijoollee 5 qaba. Rabbi sifaa guddisaa. Ijoollee 5 qaba. Karraa booda yeroo san gaafa nan jilaa Franqalloo manguddootu sani amata 2. Irra dhiisee biyya dhufe jechuudha waan san gaggeesse. Silaashiin namoota jiraachuu an waa hedduun dalagee hawaasa Austraaliyaa keessattis. Kan qofa osoo hin taane kubbaa miillaatti illee ijoollee garee hanga takkaa wajjin fuunee Ameerikaa dhinnee qodara fudhannee jirra. Waa hedduun dalagu san keessatti isiitu booda jira. Silaashiin namoota jiraachuu baattee waan san hin dalagu. So Abdallee Abrahaam ta'uu Abdallee Abrahaam ambulaansii ta'uu Abdallee maqaa adda addaa bahuufiin silaashiin namoota jiraachuu baaddee adni mul'atu jechuudha. Kanaafuu galata guddaa qabdi isiin hawaasa biraa. Mee galatoomi jiimee atummaan kallattiidhaan. Ani gaasilattoo isii galatoomi jechuun itti dhagayeetu maanti maramee. Hayyee ani immoo bakka jirtu hundatti umrii dheertuu fayyaa guutuu si haa hannu baga nuuf jiraattee jechuun hin fedhaa haadha ijoollee dubartiin waa hedduu maqaa rabbiyaan dubartii tana ibsee of jechi nu hanqata baay'isawwee. Aawwee akkasi. Osoo addunyaa kanarratti dubartiin jiraachuu baatte baalaansummaan dachii fi samii hanaa waanuma if dandee dhaabbatu natti hin fakkaatu. Jiruuf jireenya addunyaa kanaa faayaa addunyaati jeetii yaada dubartiin kanaaf immoo galatoomii haadha warraa Abdallee Ibrahim dubartii cimtuu nama jabaa kanaan duuba namni jiru haadha warraa isaati galatoomiin jaanaanis. Dubartiin bar mootii addunyaati. Maaliif mootiin addunyaa bul dhiiratee alatti gizee mootii ta'e gizee mana gale mootii bar. Gizee ulaa seera gale. Boodigaardii isaati guddin wacci alatti hafti. Sabaatu ol seera. Akkasii isheen galatoomi jennaani. Itti haasuudhaan ammaas yaani asitti namni galatoomfachuu barbaadu. Akka wanni san jillee Franqalloo biyya dhufe milkaa'u warra godhe keessaa galatoomfachuun barbaada. Asitti hin baana. Qoroqindeessituu Idris Ahmad janii jiraata magaalaa Hararii. Silaanee jiraachuu baate irra jillee Franqalloo irra teenye irraa sun kun hin jiru. Baqqee banyaatti isaatutu horee walitti qindeessee godhe. Itti haasuudhaan ammaas waan kana akkaanan geggeessu gartee halkanii guyyaan irra dhaabbatee obbeetitii guddoo Firdoosaa Daawit fi walitti calloo. Fi ammaa isaa. Firdoosaa jechuun diizaayinar. Firdoosaa diizaayinar. Amma isheen ammaa anaaf siimuu hin danda'u gaa. Waa hedduu tokko ubbanni gargaarte jechuudha. Hatta gaafa galma barkumee jiru sanuu galma barkumee gaafa dhufnee godhe sani ansilaa liistii gubbaan turre. Akkaan liistii gubbaa anummaan fidee liistii keessa turre waan ajaa'ibsitu. Ajaa'iba. Liistii keessa turre liistii gubbaarra seenee akkaan dubbadhu kana goote ishiidha. Jireenya keessatti hedduu si qodaan qabaachuu fi walitti calloo akka bakka kana kan godhee fi ammaas namni ammaas dhalootaan asitti waan na barsiise anuma kanaahu ani beektaa akkuma ta'etti hudduu Dubaayii waa dalaga malee fuuldurachi hin bahu. Leencoo Abshakur xiqqaa kun mucaan xiqqaa kun akka malee waliin qabeenyu fi Abdallee Abrahaam ija isteejii gubbaarratti qeerroo wajjin nu barsiise anaa kana. Akkaaniin hawaasa keessa mul'atu kana godhe isaanii. Fi Sheekh Mahmud Bookee keessaan immoo waan kun akka bakka gahee godhe. Jarri kun galata guddaa na biraa qaba. Hayyee. Galatoomii ulfaadhu umrii dheertuu fayyaa guutuu rabbiin sifaa kannu niyyaa hankee hunda sifaa guutuun siin ja'a waan kana caalu uummata keenya faana keessumattuu aartii wal qabatee akka deeggartuu akka cimsituu akka ati ifiifillee waa hedduu tattaaffattee akka milkooytu abdii guddaadhaan qaba siifiin hawwa jechuudha achumaanis galatoomii anas daawwattoota maayashoos kabajjee istiidiyoo maatii waa wal agarreef muuxannoo hankeerraa. Mudannoowwan ati qabduurraa narraa baratan jettee waan irraa nu qicceef ulfaadhu galatoome. Galatoome isinilleen asitti nu affeertanii irra yeroo teessan naafnatanii
gaaffii deebii godhaaf atii fi ijoollee ta'e warra asiillee kaameraa maruu walumaa galatti galatooma isiniin ja'a. Hayyee ulfaadhu hayyee kaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kan daawwachaatiin turan sagantaa Maayaatii ture. Sagantaan kun walteensa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa ture. Waa hedduu irraa akka baratan abdii guddaadhaan qaba. YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatinaa. Dhaabbileen garaagaraa Maayaa wajjin taatanii dalaguuf waa keessan oomisha keessan tajaajila keessan dhaadheeffachuu barbaadan karaa toora bilbila keenyaa 022 yookaan 0911 nu haasofsiisuu dandeessanii hamma torbaanitti torban gaariin isiniin jaa nu faana taatanii waan nu daawwattaniif ulfaadha.